Nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii dandeessitu jalatti kan argamtanii ana obboleettii keessan obseedha karaa dura obsituu kan ture amma murga jijjiiramee furtuu dhalootaatti erga jijjiiramee egaa na beektu kanaafi asiin immoo kanan dhufee yaada mataa koo bakka kanatti yookaan immoo akka dhuunfaa kootti waan tokko hojjechuufidha jechuudha. Har'a viidiyoo jalqabaatiin kanan gara keessan dhufee jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa waan gaarii hojjechuun bu'aansaa maal akka ta'e seenaa hiriyoota lamaa tokko isiniifan qooda. Jireenya keenya keessatti wanta gaarii yoo hojjenne ofumaafidha jechuudha. Kanaafi namoonni kana hordoftanii hundumti keessan yaada kanarratti yaada keessan ibsachuu dandeessu. Hiriyoota lamatu ture. Hiriyoonni kuni waadaa guddaa waliif qabu. Egaa dubbii sagalee waaqayyoo keessattis wanta gaarii godhaa waan hamaa gaariidhaan mo'aa jedhamee caaffata qulqullaa keessatti bakka garagaraatti caaffanni nuuf kaa'ee jira. Kanaafi hiriyoonni kuni gara bulchiinsa yookaan gara mootii dhaqanii badhaasa wayii fudhatu ture. Badhaasa kana garuu kan fudhatu nama waan gaarii godhedha. Mootiin kuni karaa ittiin isaan hordofu qaba ture. Kanaafi waadaa walii galanii karaa eegalan. Waadaan isaanii inni tokko yoo dadhabe isa tokko kaasuudha. Kanaafi hiriyaanni tokko faayiditti argachuudhaaf isa tokkotti firoome inni tokko garuu faayidicha caalaa namummaa caalchifate jechuudha. Kanarraatu jiranii bishaan kan qabatee jiru isa tokko qofadha. Hiriyaan inni faayidaadhaaf jaalate yookaan immoo waadaa galee suni otuman eebbotiin amma bishaan jedha ture. Ituma jedhu bishaan kun dhumuu ga'e. Kanumaan otoo jiranii dhumarratti xiqqoon hafte. Hiriyaan inni dhugaa faayidaaf otoo hin taane dhugaa namummaadhaaf waadaa galee sun garuu booda yoon eebodhe jedhee duubatti otoo hin harkifatiin bishaan kana isuma obaasu jalqabe jechuudha. Isaan booda bishaan kun gaafa dhumu garaasaatti akkana yaada ture inni faayidaadhaaf jedheetti dhiyaate sun. Amma bishaan kun yoo dhume akkam ta'a jedhee baay'ee gammadaa ture. Dura waan hin dhugneef bakkichi ongeedha yookaan immoo lafa gogaa waan ta'eef bishaan argachuu waan hin dandeenyeef iyyuu kana yaadee ture. Innichi faayidaadhaaf otoo hin taane hiriyaa dhugaa yookaan namummaadhaaf itti dhiyaate sun garuu akkas jedhe. Bishaan kun yoo dhume maal dhugdaa gaatota akkaayyuu dhugne bokkaan illee safara kana hin jiru yookaan bishaan argachuu hin dandeenyu jedha inni faayidaadhaaf dhiyaate sun. Inni dhugaadhaaf itti dhiyaate garuu maal jedhe? Waaqayyo beekaadha. Karaa ittiin waaqayyo hojjetu hin beeknu jedhee deebisaaf. Amma bishaan sun dhumee otuma deemanii innichi dhugaadhaaf namummaadhaaf itti dhiyaatee waadaa gale sun maali obboleessa koo atoo dura bishaan jettee dhiphataa turte amma erga bishaan dhumee dheebuun keessiif dhaabbatee jedhee gaafataan. Eeyyeen naaf dhaabbate. Achumaan maarreetu jirtaa kan takka hin dhugne jedhee deebisaaf. Waaqayyoon qopheessaa jedhaan innichi dhugaadhumaan itti dhiyaate sun jechuudha. Isaan booda bullaallaa yookaan gugeen tokko hin dhufti jechuudha. Otoo isan ta'in dura bakkichi ongeedha baay'ee. Innichi dura bishaan si'uma tokko hin dhugne suni baay'ee dheebote. Yaa waaqayyo akka amantaa baay'een dheebodhe. As ilaalees achi ilaalees homaa argachuu hin dandeenye yeroo jedhutti gugeen dingata dhuftee gateettii isaarra qubatte. Isaan booda gaafa akkana firra ilaalu gugeen kun gartokkeen ishii cabaadha ture. Akkana jedhe innichi hiriyaa dhugaa hin taane sun karaa inni itti isa biraa hafee badhaasa sana argatu barbaada waan ta'eef kana duukaa maaliif rakkattaa dhiisi darbadhu bira darbii jedhaan. Inni garuu dideetu baatee too deemuu ammas baay'ee dheebote. Gaafa baay'ee dheebotu gugeen kun harkaatii balaliite jechuudha. Balaliitee lafa bishaan jirutti argisiisaa turte. Inni garuu hubachuu hin dandeenye. Ammas dhuftee irra qubatti. Dhaqxee bakka bishaanii geessee deebiti. Isaan booda akkana jedhe.
gugeen kun waa rakkatteetti waan ta'eef kara isheen balali'aa jirtutti duukaa deemuun qabaa jedhaan. Isaan booda innichi faayidaadhaaf itti dhiyaate sun garaa duuba otoo dhiisne garuu gaariidha ture erga jettee ani idduma kana boqodheensi eegaa dhaqi ilaalii koottumee jedhaan. Akkumanumaan gugeen kun otuma deemuu bakka bishaan sirriitti jirutti argisiiste. Namichi kunis dhugee bishaan eebuu ba'e sirriitti eebuusaa ba'e. Inni sun garuu hamma kana qixxeetti isaan gatee deeme. Xiqqoo ishii karaa waan harkaa jallateef akkana jedhe yeroo isaan deeman. Karaa kan beeku isadha ture. Isicha faayidaadhaaf faana socho'aa jiru jechuudha. Baala cabseetaniin karaarra isiniif buusaa jedhaan. Isaan booda baala yookaan immoo mallattoo karaarra too hin kaa'iifin deeme waan ta'eef gugeen sun garuu karaa beektii. Ammas mootiin sun yookaan immoo inni badhaasa kennu sun nama kana madaalaa jira waan ta'eef gugeenis akka caljettu ta'e jechuudha. Dadhabbii baay'een booda inni sun achi ga'eera. Egaa namichi kunis gugeen karaatti argisiistee inni sun mootii bira ga'ee mee karaa irratti qajeelummaa akkamii hojjettee dhuftee jedhaan badhaasa sana argachuudhaaf waan ta'eef. Karaa irratti hiriyyaan koo bishaan baay'ee dheebotee bishaan obaasaan ture si'a baay'eellee deemuu dadhabee kufee jennaan isa kaasee sababiin isaas waadaa waliif galleerra waan ta'eedhaaf jedhaan. Kabiraawo maaltu sin mudatee jennaan akkuma kanallee gugeen tokko karaa irratti dhuftee gidduu keenya dhaabbattee jennaan inni ishii qabuu dide ani garuu baadhee toon deemuuti ishiin balaliite ammas nan barbaade hin balaliite nan barbaade booda bakka man'ee ishiiti yookaan bakka galma ishiiti jedheetaniin dhiisee bira darbee dhufee saatiin beellamaa waan ga'eef jedhaan. Isaan booda amma jechi kee kun dhugaadha waadaa kee eegdeettaa hiriyyaa kee hin ganne waadaatti badhaasni kun siniif kennamu eegdeettaa ulaagaalee guutteettaa reesii kennuu jedhaan mootiin. Eeyyen yaa mootii dhugaadha jedha. Isaan booda mootiinis isa madaaluudhaaf inni dhugaadhaaf jaallate inni dhugaadhaaf waadaaf gale suni akka ga'aa jiru waan beekuuf itti hiixate. Innichi faayidaadhaaf waadaa gale sun kana booddeemmaa asiin ga'ani bakka fudhadhe jedhee isaatii hiixatu gugee fi inni dhugaadhaan waadaa gale sun kac jedhee bakka sana ga'ee jedhama. Isaan booda baay'ee rifate harkisaa sol'ate waan dubbatu wallaale. Akkana jedhe innichi hiriyyaa dhugaan sun jechuudha. Fudhachuu barbaaddaa ani garuu hiriyyummaan koo faayidaaf miti jaalala dhugaan si jaalladhe. Kanaaf iyyoogaa kunoo gugeen kun na gargaarte asiin nageesseetti yoo fudhachuu barbaadde hiriyyummaan keenya hanitti waadaa waliif gallee yoo tokko kufe tokko kaasuu inni tokko dadhabe inni tokko akka jabaatee inni jiru akka wal gargaarudha ture fudhadhuu jedhaan. Booda kana hiriyyaan sun gaabbee baay'ee boo'ee gaddee dhiifama gaafatee waliin jireenya isaaniitti itti fufani argitanii yeroo baay'ee hiriyyoonni keenya maal fakkaatu laata yeroo rakkina keenya nu wajjin jiru yeroo nuti waatti aggaamnu yeroo nuti qajeelummaa hojjennu afaan immoo garaadhaan nu wajjin hin jiru laata waa tokko argachuudhaaf gaafa nuti aggaamnu dhugaadhumaan deemi siniin jedhu moo garaa duuba deemi siin jedha laata hiriyyaan ati qabdu hiriyyaan kee akkamittiidha kan inni si gaggeessu yookaan si gaggeessitu jechuudha. Yeroo baay'ee bara kana keessatti afaanin sin jaalladha siin du'a kan jedhu baay'eetu jira waadaas kan galu baay'eetu jira garuu gaafa nuti rakkina keessa jirru namni gadi fagaatee yookaan immoo rakkina sana keessatti nama wajjiniin ta'u muraasadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan an jireenya koo keessatti hiriyyoota maallaqaan gaafa rakkina koo na bira dhaabbatan caalaa hiriyyoota yaadaan na bira dhaabbatan caalchifadha. Maaliif yaadni koo sun waan sanatti yoo miidhame dafee keessaa deebuu dhiisuu nan danda'a. Garuu immoo maallaqa hojjedhe argachuu nan danda'a. Kanaaf hiriyyoota keenya qabnu dhugaadhaan haa jaallannu. Faayidaadhaaf itti siquu haa dhiisnu. Gaafa isaan waa eegalan jabaadhu jenneeni gaafa isaan bira ga'an immoo karaatti gufuutti ta'uu haa dhiisnu. Kanaaf egaa yaadnan isiniif qabu kanuma fakkaata. Kanaan asumaanii miidiyaa kana sin beeksisuufan dhufe sagantaa biraa yaada bal'aa biraa keessummoota garaagaraa biraa immoo isiniif qabadhee nan dhufaa waan na dhaggeeffattaniif galatooma laayik kooment sabskiraayib sheer gochuun dagatiinaa turtii gaarii qaba.